Haay kabajamtoota daawwattoota keenya nagaa waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii? Nuti nagaa keenya galanni waaqayyoof haa ta'u. Chaanaala keenyaaf haaraa kan taasisan subscribe gochuu maatii keenyatti dabalama. Viidiyoo keenya immoo laayikii gochuu hin dagatina jecha har'a bakkee ta'e wayii deemaa jirra. Baadiyyaa biyya dhaloota keenyaa jirra. Egaa baadiyyaa kanatti baay'ee deddeebi'aa jirra. Baadiyyaan biyyi keenya xiqqoo waan nutti dhiyoo ta'eefi maatii keenya marsaa jirra. Yeroo baay'ee viidiyoo tokko lama wayii gadi isinii dhiisen ture. Egaa baadiyyaa kana hin marsinaa, qilleensi isaas baay'ee namatti tola baadiyyaa. Kanaafi qilleensa bareedatu jira. Amma yeroon kun immoo waqtii birraati jechuudha. Birraa kana asheenii injira jechuudha. Asheen illee yeroo ammaa kana bara kana keessa dafeet ga'e jechuudha. Dafeet goggogee garuu hamma midhaan biraati jechuudha. Midhaan qamadii, garbuu kanneen kunillee jalaan gaanee jiru. Asheenni gariin kan goggogees jira. Gariin asheeta qulqulluu isaa jechuudha. Gara goggoguutti kan deemelleen argattu malee asheeta qulqulluun hin jiru jechuudha. Baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf in saffise bara kana keessa yeroo duratti dur jechuudha. Bara darbe faa yoo fudhanne waggoota darban kana yoo fudhanne asheenni yeroo kanatti inuma nyaatama jechuudha. In goggogu hamma immoo yeroo kanatti jechuudha asheenni aamamee jira jechuudha. Aamamee jechuun walitti qabamee jira jechuudha. Akkuma argitan immoo garbuun kun akkuma argitan goggogee kan amma argaa jirtan garbuudha. Garbuun kun illee goggogee jira. Kunoo asheeta akkasitti namni haamaa jira. Isiniin jedha daawwattoota keenya. Haala kana fakkaatu egaa nutis baadiyyaa biyya dhaloota bilisummaa fi booneeti jechuudha. Egaa bilisummaaf boonanii biyyi isaanii tokko. Egaa daawwattoota keenya xaafiinis biyyi keenya oomisha hedduu kan argamsiistudha. Xaafiin ni jira, baaqilaan ni jira, atarri ni jira, garbuun, biqilaan wanti hundiyyuu hin jira biyya keenya. Xiqqoo biyya keenyatti kan hin mijanne misingaadha jechuudha. Misingaa hin facaasu biyyi keenya. Misingaadhaan haalatti waan hundayyuu ni qabdi biyyi keenya jechuudha. Egaa daawwattoota keenya wantoota akka garbuu, wantoota akka biqilaa, wantoota akka qamadii immoo biyyi keenya beekamtuudha. Egaa viidiyoo kana keessatti immoo kan argitanii nuti amma baadiyyaa jirra isiniin jedheera. Bakka ta'e wayiitti imalaa jirra. Kan argaa jirtan bilisummaa fi biraazarii isaati. Egaa walumaanii gara warra adaadaa kiyyaatti imalaa jirra amma. Xiqqoo lukumaan deemaa jirra. Egaa baadiyyaa keessa konkolaataan bajaajin gaariin illee wantoonni akkanaa waan hin jirreef lukuma keenyan qassi jennee imalaa jirra. Akkasuma qilleensa baadiyyaa qilleensa bareedaa kana hunachaa deemaa jirra. Akkasuma biqiloota garaagaraa mukeewwan kanneen nama hawwatan kana galaanota bishaan garaagaraa ilaalaa deema jechuudha. Qilleensi baadiyyaa immoo addatti baay'ee nutti tola jechuudha. Yeroo kamiyyuu yeroo gara baadiyyaatti imallee hedduu nutti tola. Kan nutti toluuf immoo jechuudha daawwattoota keenya yoo baadiyyaa deemne, ani bilisummaan baadiyyaa yoo deemne baadiyyaa keessa maatii warra bilisummaas sin argina, maatii keenya sin argina, wal keessa deemnee gammannee waan taphannuufi baay'ee nutti tola jechuudha. Yeroo magaalarraa gara baadiyyaatti imallee jalqaba warra bilisummaatti gorree dubbisnee itti bashannannee taphannee maatii keenya wajjin gara keenyatti immoo yoo ceenu gara keenyattis akkasumatti maatii keenya wajjin obbolaa keenya wajjin bashannannee taphannee gammachuudhaan jechuudha gara magaalaatti deebina yeroo baay'ee jechuudha. Egaa daawwattoota keenya baay'ee namatti tola. Birraan kun illee namatti tola. Asheen illee hamma ga'ee yeroon kun immoo yeroo itti hojiiti baadiyyaadha jechuudha. Maaliif
asheen ga'e waan ta'eef asheeta sana buqqisuutu jira, midhaan haamuutu jira, daaduu namaa deebisuutu jira, daaduu deemuutu jira, waan baay'ee of keessaa qaba jechuudha baadiyyaan. Kanaaf egaa daawwattoota keenya mukkeen illee kan akka gaattiraa kan akka saafii bakka hedduutu jira. Akkasuma amma gara lagaatti deemaa jirra. Lagas egaa ceenee yeroo hulbaanus caffeen garagaraa jira, margi garagaraa kanneen nama hawwatan kun jiru. Kana isinin agarsiisa. Isiniin jedha daawwattoota keenya. Kun oladillee jechuudha. Bishaan akka durii miti lagarraa hedduu tokko qal'atee jira. Dur jechuudha yeroo ijoollummaa keenya wayaa fa'aa itti miiccinaa dhugaa dubbachuudha fi baay'ee tokko kana hundayyuu cufeeti jechuudha kan inni yaa'u. Hamma immoo bona waan ta'eef baay'ee tokko xiqqatee jira jechuudha bishaan kunii. Bishaan kanallee nan yaadadha laga kana wayaa fa'aa irratti miiccataa turre. Yeroo ijoollummaa yeroo barannu egaa amma immoo wanti hunduu jijjiiramaa deemaa miti daawwattoota keenya. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya dirree ajaa'ibaa keessaa kunoo haala kana fakkaatuni bilisummaa biraazariin deemaa jiru. Baay'ee namatti tolu, baay'ee nama hawwatu, dirreen isaas dirree ajaa'ibaati. Kunoo dirree kana fakkaatullee jira baadiyyaa keenya keessa daawwattoota keenya. Dirreen kuni maal ture yoo naan jettanii, dirreen guutuun kuni kan amma argaa jirtan kuni miidhagaan kuni caffee ofirraa qaba. Caffee jechuun bishaantu keessa yaa'aa tureyyuu amma immoo waqtiin kuni waqtii bonaa waan ta'eef caffeen sun goggogee haala kana fakkaatuun baay'ee namatti tola. Duratti jechuudha yeroo ayyaana waggaa, yeroo masqalaa, yeroo Enqulaatash Faasigaa caffee kana keessa geexamaa waan jedhamu marga kan lafa buusanii bakka sanatti buna danfisan achi baanee dhufnee aamaa turre jechuudha daawwattoota keenya. Egaa caffeen kun immoo hamma haala kana fakkaatuun goggogee jira. Kanumaan isin daawwachiisaa isiniin jedha. Kunoo caffee kana keessa immoo loowwan baay'ee mimmiidhagoo haalaan namatti tolan illee jiru. Kunoo caffeen kun xiqqoo margas waan of keessaa qabuu fi loowwan bitanii jechuudha iddoo garagaraatti dhiiranii jechuudha namoonni bitatanii loowwan ofii yeroo oota ofii hoolota ofii hundumtuyyuu tiffata. Kanaaf egaa hedduu namatti tola. Loowwan illee haala kana fakkaatuni. Dirreen baay'ee nama hawwata, baay'ee ariifidha dhugaa dubbachuu fi isiniin jedha daawwattoota keenya. Egaa viidiyoon kiyya kana fakkaata. Laayikii godhaa fayyaa ta'aa. Baay'ee.